waan ati timtu miti waan lafa jiru laalti jarri maallaqa ergitu Itoophiyaatti mootummaan maallaqa irraa waan hedduu argata kana cufa dhaban so walumaa galatti dajani dhiibbaa guddaa mootummaa irra godha geejjiba cufuu jechaan mootummaan gartee karaa bansiisuu hin dandeenye jechaan ati waan nyaattu laal you have the right to live jiraachuuf mirga qaba ilmi namaa mootummaan silaa kana mijjeessuu qabdi mootummaan kana mijjeessuu hin dandeenye failed mootummaa kufee mootummaa gartee ulaagaa mootummaa hin guunne mootummaan Itoophiyaa mootummaa jennaan malee ulaagaa mootummaa hin guunne nagaa namaa eeguu hin dandeenye namni maallaqa oduu kiisii qabdu waan nyaattuuf dhuddu bitachuu yoo hin danda'in kuni mootummaa miti qeerroon Oromoo dhiibbaa guddaa irra godhu jirti dajane. Professor Muhammad Hassan mee karaa cufuu kana wal qabatee qeerroon egaa ibsa baasaa jira ibsa kaleessa si duraanis baasan keessatti akkuma karaa cufuu irratti yeroo xiyyeeffatan keessa ammoo karaan isaan jedhanii karaa gurguddoo magaalaa gurguddoo seenanii karaa biyya alaati seenanii magaalaa keessatti garuu sochii jiru hin tuqanii magaalaa alatti kan isaan cufanii keessumaa ammoo Finfinnee irratti xiyyeeffatanii oomishni naannoo Finfinneetii jiru akka Finfinnee hin seenne kana yaada akkasiitti dhiyeessanii karaa biyya alaatti dhufan gurguddaa kana irrattis akka xiyyeeffatamu keessattuu karaa Jibuutiidha kana akkana dhufu kanafa mee keessattuu maal jedhanii Finfinneen furtuu qabsoo Oromooti Finfinneen ijoo qabsoo Oromooti kanaafi Finfinneen wanti Finfinnee seen hundumtuu to'atamuu qaba karaan isaa cufamuu qaba jedhamee kan akkamitti ilaaltu sen Finfinnee fi karaa cufaa. Obbo Dajane Finfinneen handhuura Oromiyaati handhuura qabsooti ammoo madda rakkoo Oromooti bar Oromoon lafarraa buqqa'uu dura Finfinnee keessatti eegalan sun tattifuuf madda jibbansa Oromooti guyyaa dheengaddaa salfiitu magaalaa san keessa tureemi mootummaan fiqaada kennaniifi possibly isaan faayinaansi godhanii ummata keenya arrabsuu turaniimi dirree baasanii guyyaa aditti mootummaa waa takka illee wayyee approve godhan jechuu bar warra ummata keenya arrabsu itti gammadan jechuu bar waan dirree jiraate takka maal jedhan seeta namuma yaadachiisuuf ummanni Oromoo yoo barbaadan Booranatti galuu yoo ani galchina waan kana jedhaniimi biyyan qabdan jechuu bar arrabni kana olii hoyi jira obboleessa kiyya laaltuun arra qofan ja'amne bar irra guddaan namaa amma tanan beeku malee October 1966 October 2 to be exact General Taaddasee Birruu mootummaa Haile Sillaasee fonqolchuuf laalee ture in taane ammoo eega inni qabamee hidhame booda propaganda wasanan qabneetu ummata keenya irra godhame kitaaba olaanaa Zoog barreesse keessatti seenaa Maccaatu Ulamaa jee kan inni barreesse keessatti isin yoo adabattanii ta'uu baattan Booranatti isin galchina jedhanii amata 54 dura obboleessa kiyya saniitu dheengadda deebi'ee Finfinnee keessatti dubbatame hammam takka tuffii ummata keenyaa qaban ummanni kun ummata keenya tuffatanii namaa gad godhanii madditi tuffii tanaa maal seeta siifin gabaabsa takka seena talamaddi heddumina ummata keenyaati tasadeessa qabeenya Oromiyaati laal taseenaa ummanni Oromoo dur ummata bilisummaan jiraachuu ture ummata jabaa ture ummata if kabaju ollalleen kan kabaju ture laal asama Gorgis namni jaaniin nama Shawaa keessa dhalate nama Shawaati seenaa tokko amata 110 dura barreessee ture seenaa san keessatti maal ja'a mootiin Habashaa amata 400 Oromoo cabsuu dadhabaniiti Miniliki cabse inni tooftaan cabsee ja'a bar obboleessa kiyya
maal jechuu barbaadeeti ummanni keenya ummata jabaa turan dhugumatti jabaa turan gartee ummanni keenya ni cabee Minilikii cabsee akka matsaafni Profeesar Tashaalee Xibabu ju'utti cabinsi empaayerin Itoophiyaan Minilik jaare humna Oromoo diigurratti dhaabbattee jaabar kun nama honest scholar kan dhugaa dubbatu tu waan dhugaat ummanni keenya eega cabe booda obboleessa kiyya sittin heddummeessu ummanni tokko yogguu cabe bilisummaa dhaba birmadummaa dhaba nama agarta ni tuffatama qabeenyi isaa ni fudhatama bar ummanni keenya eega cabe booda dachii isaatii fi ummanni gabbaarii taheeti naftanyaa warra Oromiyaa keessa qubachiisanii kenname bar ilma namaatu akkamindatti namaa kenname bar tuffiin wasanan qabne ta'arrallee jirtu madditi isii achirraa gartee waan ture dhugumatti talamaddiiti tuffiin tun cover godha malee sodaa keessaa kaate akkami sodaa keessaa kaate ni beekan seenatti dur ummanni keenya ummata jajjabaa ta'u sanbira dabranii ummanni keenya heddumina qabaabar ummanni heddumina qabu kun yoo organizer tahe yoo cime yoo dhaaba cimaa qabaate yoo leadershipin isaa as bahe ummanni Eertiraa miliyoona 4 yoggaa 30 lolanii kabilisummaa bahan ummanni Tigraay yogguu dura qabsoo eegalan miliyoona 7 turan ama 17 lolaniiti mootummaa dargii diiguu dandahan jechuu ummata ABO awwaji EPLF wajji ummanni Oromoo heddumina dila kana qabu yoo dhaaba cimaa qabaate yoo leadership qabaate namni isa dhaabuun hin dandahu jedhanii sammuu isaanii keessa jirti tana wannin himuuf takkaa mootummaan Itoophiyaa Minilik irraa eegalee hanqa Abiyyitti Oromoon akka leadership qabaatu ka dhugaa ka isaan keessaa bahe dhaaba akka qabaatu ni godhanii mootummaan dhuftu cuftunuhu leadership Oromoo ni balleessiti dhaaba Oromoo ni diidi amma daranuu itti cimtee jirti zamana Abiyyi kana wasan irraa baatee keessa dabartee jirti tasadeessaati ilaal bar Itoophiyaa jechuun akka dhugaa dubbachuutti Oromiyaa bar bakkan namni miliyoonni meeqa Oromoon ta'in dhufee keessa jiraate ummata keenya wajji nagaan qabeenya horanii itti tujjaaranii keessa jiraatan achi bar amma yoo Tigraay dhayte yoo biyya Afar dhayte yoo Somaaliyaa dhayte xiqqo yoo biyya Amaaraa dhayte nama Oromoo qabeenya qabu achi keessa garta nama Walaayitaa qabeenya qabu Tigraay keessa garta nama Kambaataa qabeenya qabu biyya Amaaraa keessa garta Oromiyaan la Itoophiyaa dhugaat tana maal jechuun maaliin jechuu barbaadeseeta warri badii ummata keenyaa barbaadan warri ummata keenya diiguu barbaadan kan isaan barbaadan dachii ummata keenyaati bar ummata miti bar Itoophiyaatti bar ummata barbaaduun hin jirtu dachii malee no basically dachii malee dubbii heddummeessuun barbaadu malee ittiin akka gaariittiin itti da'uu danda'a san sirraa hin dhiisa jibbinsinis madditinis sodaa qalbii keessaa qaban irraa ka'ee ammaan tanaas dachii tana qabannee isaan caccabsinee if jala bulchinarraa tahaati jechuu barbaadeeti gaafii keeti irratti si deebi'a wanni ammaan tana eegalame qoqqobni dinagdee uggurri geejjibaa laal karaa nagayaatiin qabsoo wasana hin qabne bar peaceful resistance qabsoo nagaa hin qabne ammoo effectiin isi kan ilmi namaan dhumne jijjiirama wasana hin qabne fiduu dandeessi obboleessa kiyya qeeroo fi qarreen yoggaa sadii 2015 hanqa 2018 tti nama kuma meeqa gabbaranii ammoo jijjiirama fidan jijjiiramni dhufe sun akkuma nu cuftunuu beeynutti culullee fuudhee kuteen warra har'aan tana zamana wayyaanee ummata keenya fixaa tureetu hiree harkatee nuti ilmaan abbaa gadaati jedhanii
ummanni keenya garaa waan bal'atu jecha isaan fudhate eega sulxaana irra bahan booda ummata keenya fixuu malee balleessuu malee waan ummanni keenya yoggaa 50 qabsoo godhee harkate diiguu malee maal wanni isaan godhan badii malee tanaa jecha rakkoo ummata keenyaa kana gabaabsuu qofa kan hin ta'in Oromiyaan akkan diigamne identitiin Oromummaa jechuu kiyya akkan ban isaan kan balleessuu barbaadan bar identity Oromooti namummaa Oromooti Oromiyaa diiguu barbaadan karaan kanatti hambisan hegereen ummata keenyaa hegeree bareedduu karaan taatu mootummaa tanaahu jilbiifachiisanii common sense garte barsiisuuf karaan kana malee hin jiru waan karaa nagayaatiin ekonomii dhaabanii waan akka yogguu sossoosu dhabamte yogguu meeshaan qaalawe wataadarri bar ni beelawaa poolisiin ni beeloyti seenaa addunyaa irratti yogguu warri qawwee harkaa qabu beelawe qawwee san gamam garagalchinsi fakkaate an dubbachuun unarra hin jirtu obboleessa kiyya effektii wasanan qabnee qabdi jechuu barbaadeeti dubbiin heddummeessee dhiifama. Gaariidha Profeesar Muhammad Hassani. Mee waanuma wal fakkaatuun Profeesar Xaahiroonis Muhammad Xaahiroos dargaggoota agaachi diina fuuldura harka duwwaa dhaabbatanii jiran kanatu tooftaas istiraatejii akkasiis keewwate magaalaa Finfinnee karaa isaa kutuu duwwaa otoo hin taane oomishni adda addaatu Finfinnee akka hin seenne tarkaanfiin tokko magaalaalee biraarraa keessattuu Finfinnee irratti xiyyeeffatanii karaas immoo karaa guddaa keessattuu karootii Oromiyaa seenan arfan keessattuu karaa Jibuutii kanaani kun mee Finfinnee wajjin walii qabnee diinummaa Finfinneen booda kana agarsiiftu wajjin walii qabdanii Profeesar waan dargaggoonni kun filatan kana Finfinnee jabeessanii qabu kana jalatti qabu akkamitti ilaaltu? Awwama barbaachisaadha jedha Dajane laal wanni tokko clear ta'uu qaba ummata keenya nama nu caqasuuf mootummaan tuni mootummaan state Itoophiyaa jedhan tuni tawarra Haayilaandiiti teennaa miti nu dhufanii biyya teenna irra qubatanii kilaasa nafxanyaa jennuun kun qawwee faranjiitiin dhufanii ummata bit'aa mirga waliin beeyne faranjiin qawwee itti kennite kanaan ummata keenya fixanii lafa teenna qabatan kuni himamuu qaba takka lammaffaa namni yoo si gabroomsee sirra taa'uu yaade waa sadi si godha dura lafa teessaan san godhan itti aanee eenyummaa keessaan identity kee jecha ufsi jibbisiisa mammaaka sibbaasa gaafa Haile Sillaasee an iskuula ture xiqqaa kilaasa keessatti mammaakaan nu arrabsuu turan kilaasruuma keessatti maqaa jarri dur nu arrabsisu sanii akka ati uf jibbitu si godhan sadaffaan ammoo seenaa kee hatan waan ati taate waan ati irra dabartee dhufte uf si dagachiisuu yaadan sadarkaa sistemaatik ta'ee sadarkaa iskuulaati amma mee Itoophiyaa tana fudhadhaa nu amma Itoophiyaa ganna 140 dura hin beeynu yoo jennu jibbaa Itoophiyaatii miti kijibaa miti haqa lafa jiru jarri waan kana akka jibbaati fudhatan waan Itoophiyaa jibbituu fi siin jedhan haquma kanallee fudhatan Profeesar Muhammad hayyuu seenaati as jiran okay nu achi dura Itoophiyaa hin beeynu nama Oromoo meeqa kam agarta ammaati Itoophiyaan ganna 3,000 qabdi jedhu olitti jarri yoo qabaatan nun beeynu kana warra seenaatti beeka garuu nu wajjin ganna 3,000 seenaa hin qaban seenaa keenna hatan seenaa ganna 40 dura Oromoon qabu ummata independent ta'e ummata walabaan jiraachuu ture seenaa keenna san hatanii isinillee barduraanuu Itoophiyaan hin jedhan waan sadi haluu nurraa fudhatan Finfinnee keessan maaltu ta'e biyya teennaa bayaa jedhan laalikaa biyya teennaa bayaa ganna 140 dura Oromootu dheechifata lafa san lafa Oromooti kun marri jijjiiramee gannuma 140 Oromoon biyya teennaa bayaa jechuu garan jecha dhuunfatanii biyya san fudhatanii teessanii mitii nuun jechaa jiran biyya hatan seenaa nu jalaa hatan identity keenna hatan Finfinneen
lafa badiin Oromoo irraa jalqabde wallo aane lafa badiin ummata Oromoo itti jalqabdetu Finfinne. Ummata tuulamaa, ummata goota lolee, ummata sanfixanii achi Oromoo haftee gaddabran. Wanni nu Finfinnee irra qeerroon Finfinnee irratti xiyyeeffattuuf kan Finfinneettu lafa Oromoo bar seenaan hin badu. Waan ganna 140 dura ta'e qawwee faranjiitiin waan ummata keenya fixaniif wanni kun hin dagatamu. Lafa Oromooti. Jiraachuu danda'anii hin danda'an. But fundamentally biyyi sun biyya anamma Texas jiraadhaa miti. Afaan faranjii haasofnee seera jaraatti bulla. Ani yoo afaan kiyyaan haasaa jedhe iskuul afaan Oromoo barbaada yoo jedhe maallaqa kiyyaan banachuu danda'a sun mirga kiyya. Garuu ani as dhufee biyya tana take over godhee afaan isii jijjiiree aadaa iba'aa fidee hin danda'u. Maaliif ummatana dura as turetu biyya tana dhaabe biyyi tun amma fundamentalii tajaraati laakiin arjummaa jaraatiin seera gaarii waan qabaniif isinillee dhuftanii biteessan tuni teessanillee nuun jedhan san kabanyee jiraan. Biyya teenna san tun jirre maaliif qawween dhufan jirre biyya qawween itti dhufanii qabatan. Finfinneen biyya dharti Oromoo itti gabroomsan gana 150 irraa baatu achi dharaxaxan Minilik achi dharaxaxe Haile Sillaaseen akkas Mangistuun akkas Wayyaaneen akkas namichi amma Abiyyi kunillee akkas bakki itti xaxan beeta Mangistuu ummata Oromoo bakki irraa itti gabroomsan narv seentariin Finfinnee. Kanaaf qeerroon Finfinnee irratti xiyyeeffattee uggura kana goote akka meeshaan hin galle eenyutu eenyuun qallabaa arguu qabdi jarre. Akka ummanni Oromoo jara qallabu karra maraa akka ummanni Oromoo cufuu danda'u itti mul'isuun barbaachisaa. Biyyiti tun ta'een nuti arguu qaban jarre. Finfinneen ammootu waa nyaachuu malee Oromoo nyaachuu malee benefitiin isiin bu'aan ummata Oromootii goote hin jiru. Mee waan Finfinnee bahu tokko naa hima yoo shaqaxa rakasa chaayinaa dhufu kana ta'e malee wama takkaa hin jiran. Itti fe'ama malee Finfinnee irraa wanni takkattiin bu'aa Oromootii qabu achii bahu hin jiru. Arraba malee namni keenya biyyuma isaarra Finfinnee dhaglaal akka itti deemu waan jarri nu arrabsan hin beektan. Kanaaf Finfinnee leenjuu qabdi. Kittaanamuu qabdi magaalaan sun. Akka ijoollee dhalattu kittaanan san. Kanaaf Oromoo irratti xiyyeeffate biyya diina nuttaa addunyaa keessa wanni akkanaa hin jiru bara. Biyya seentara biyya tokkoo taate biyya ibaa taate Finfinnee be. Wanni akkasii addunyaa keessa hin jiru. Diina nuttaate. Kanaaf Finfinnee irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'ee isin jedha. Gaariidha. Mee Profeesar Muhammad Hassan egaa sinoo hayyuu seerati yeroo tokko yeroo biraa walitti deebinee waa'ee seenaa kana ta'uu mari'anne baay'ee natti tola. Keessattuu waa'ee seenaa kuni ajandaa guddaa xiyyeeffannaa guddaa kan kennuuf kan na godhe dhiyeenya kana OMN biyya keessa jiru yeroo cufanitti miidiyaa biyya keessaa miidiyaa nafxanyootaa kan mootummaa nafxanyaatiin gaggeeffamu kanas kan namoota dhuunfaatiin gaggeeffamu kana hundumaa taa'een ilaalaa ture. Hundumti isaaniitu waa'ee seenaa dubbatu. Seenaan Oromoon afaan hin daddabarsu maal godhu kuni rakkina qabaa sirriitti ilaalamuu qabaa. Seenaa duratti nuti keessan turre har'a gaafatamuu nurra hin jiru kan jedhu hedduutu jira. Sana gaafa biraas waa'ee seenaatti deebina Profeesar. Mee egaa amma uggura dargaggoonni kun deemsisanii qoqqobbii dinagdee godhanii geejjibaa ugguraati jiru karaa cufuudhani. Egaa warri biyya bulchu immoo lakki rakkinni tokko hin jiru kan jedhu tokko dubbataa jiru. Gama kaanini hayyoota Oromoo hooggantoota Oromoo kan akka Jawaar Mohammed, Baqqalaa Garbaa deebi'anii immoo miseensotaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo kan KFO fi kan dhaaba biroollee hidhaniiti biyya tasgabbeessinaa jedhu. Hayyoota Oromoo hidhanii biyya tasgabbeessuun immoo hin danda'amu jedhu warri kaan. Sin maal jettu? Anis akkuma isaan ja'aniin ja'a
laal yaanni kanaa kun tuffii ummata keenyaa qabanirraa beeytaa karaa yaadatti Itoophiyaan hin jijjiiramne. Mootummaan amma jijjiiramte tarameega jijjiiramte yaanni dur Itoophiyaan irra dhaabbatte ta Oromoo diiguu, Oromoo facaasu, Oromoon nama taatee akkam baane, Oromoon ifiif akka if bulchuun dandeenye eega duraan eegalan sanumatti jiranii bar waan ati reefu dubbatte ta seenaa tana amata tokko dura 7-5 biyya saniin ture. Laal magaalaa Finfinnee keessatti restoraantii Oromoo 3tu haarayni baname. Tokko dhayin'eetichi maal ja'an seeta የዘረኞች ምግብ ቤት ja'anii bar. Manni nyaataa Finfinnee keessa 1,000 meeqaatu jira ka Oromoo 3 banameeti የዘረኞች ምግብ ቤት ta'e. Laal jibbansa wasana hin qabne yoo ummanni keenya jabaatee ifirra lolee jabaatee cime har'a Finfinnee keessa Oromoo baafna ja'aniiti waan addunyaarra hin jirre biyya ummanni Oromoo itti majority 45% of the population ka biyya sani bar Afrikaa keessa ummanni Oromoo ummata lakkoofsaan kasadeessaatii bar ummata bal'aa bar ummata bal'aa kana akkan jirre godhanii saniihu addaan facaasanii odoo dandahanii addaan qoodanii walafaan garagalchanii meeshaa godhanii wal nyaachisanii biyya Oromoo keessatti ifi horanii ummanni keenya hiyyoomee akka jiraatu barbaadan garte waan addunyaa irratti hin jirretu waan biraati tana jalaa ka if baasuu danda'u ummata keenya karaan if baasaniin karaa hedduu ka ammaan tanaa kanuma dhugatti hojjara ooluu danda'u istiraatejii special taate kan qeerroo fi qarreen itti yaadanii as baasan mootummaan Abiyyi waan yaaddate biraati kan isaan gabbahaniin ka biraati really tun hedduu gaarii cufarraahu Finfinnee irratti focus godhuun isaanii hammam takka far-sighted hammam takka smart isaan ta'an sigarsiisa. Maaliif handura mootummaan kan jirtu achi murtiin cuftunuu achi keessa godhamti. Namni alaatis jira wahalleetu jira. Yoo ummanni Finfinnee keessa jiru amma gatii meeshaa achi keessatti hedduu qaalawee jira. Namni yoo beela'e yoo rakkoo ta'e eenyu katti bileemdi ta'u mootummaa taana isaanii barka ka dubbii tana fide isaaniimi ummata keenya miidhaa wasana hin qabne irra gahanii eegaa Abiyyii fi gruppiin isaa silxaana qabatan guyyaa tokko namni keenya du'uu dhiisee wahee beeka. Obboleessa kiyya laal angaafa ijoollummaa Haile Sillaasee jalaan ture. Waan zamana Haile Sillaaseen tahin zamana Dargiin tahin zamana wayyaanillee kan tahin ka har'aan tana ummata keenya irratti tahaa jiru takka takkaan si himala ittiin si deebi'a dubbii teeti. Zamana wayyaanee wattaadarri nama ajjeesa ammoo nama ajjeesanii waraabeessaa darbuun ammaan tana warra nuti ilmaan abbaa gadhaati je'ee kijiba kintaalaan facaasu kana dhiisi gujii keessatti nama ajjeesanii waraabeessaa darban dhiisan Harar keessatti akkana godhan sanbira dabranii mana gubanii sanbira dabranii nama ajjeesaniiti kaameraa maali mobaayilii isaaniitiin piikchara kaasanii but Facebook irra dabarsanii bara takkaa waan akkanaa kana dhageessee beeyta kale moodheen gadda gurbaa tokko hamaa takkallee harkaan qabne wattaadarri 4 qabaniiti qawwee itti qabatanii mataa keessa dhawanii baala nyaadhu jedhanii bar baala nyaachisanii obboleessa kiyya. Maal jechuu ati animal jechuu bara maal jechuu ummanni kun looni jechuudha bara laal torbaan dabre Dr. Trevor Truman artikila tokko katabee ture artikilli sun Ethiopian insight ittiin ergee ja'a laaluu dandeessanii an originally odoon inni hin ergin duraan dubbisee maal jaaseet ture Kanaadaa dhaqeeti magaalaa takka nama habashaati waj odoon haasa'uu dubbii Oromootti kaase automatically maal je
kun ummanni bar looni akkuma loonitti citaanyaan malee bar ummanni kun looni je nama faranjiiti kana katabe torbaan dabre katabamte obboleessa kiyya laalchi isaan nuu qaban laalcha bada mentalitiin tun jijjiiramtu malee isaaniifis rakkoo ummata keenyaafis rakkoo karaan isiin itti jijjiiramuu dandeessu yoo ummanni keenya jabaate ummanni keenya cimee wal dhagahee wal jala yaa'ee obsaan wal jala yaa'ee leadershipiin isaanii kan hidhamee jiru kun akka bahu qabsoo godhanii isaan bahanii eegas booda mootummaa yoo barbaadde isaanii wajji haasawitee karaa kamiin furmaanni dhufa jechuu sanbira dabranii mootummaan Abiy ummata Oromoo irratti badii wasanan qabne goone yaadata zamana wayyaane basbisanal waamee qaballeessine qushashitaane ummata finne jaaniiti wanta jaaniimi akkasumatti isaanis badii wasanan qabne ummata Oromoo irra goone dhiifama isin gaafannaa silxaan irra turraafi miti beeka obboleessa kiyya yoo Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa jiraachuu barbaadan akkama Hayilamaariyaam biyya keessa namni liidarri biyya sanii tokko ha biyya keessa nagayaan taa'e Hayilamaariyaam bar obboleessa kiyya yoo akkasitti taa'uu kan barbaadan taate gizeen ummata Oromoo dhiifama gaafatanii wani nuti goone baddu wahallee huni jijjiira liidaroota Oromooti wajji teenyeeti furmaata barbaanna san wanni gargaaruu danda'a tamma eegalamte tan Finfinnee hudu yoo Finfinneen hudhamte akka gaariitti mootummaan sun sappoortiin isiin qabdu akka fiixee ganamatti facaatee addaan wanta taate ni dhabdi jechuu mootummaan ummata magaalaa guddoo irraa sappoortii dhabde mootummaan warra isaan sappoortii godhurraa sappoortii dhabde akkam taati basically gabaabdutti siifin gabaabsaa dubbiin heddummeeyse strategiin amma qeeroo lafa kaa'atte tun it is really the best strategy mootummaa tana jilbiiffachiisu karaan biraa ni jira natti hin fakkaatu kana malee waan amma dura godhame. Professor Muhammad Tayrok isuma ammaa kanan gade jabeessuudha jedha. Egaa dhiyeenyuman biyyaa dhufe miidiyaan biyya sana akkuma jirutti kan inni irratti duulee jedhu keessattuu warra naftanyaa kun gammadoodha miidiyaan naftanyootaas gammadoodha kan mootummaadhaan immoo jedhamaa jiru biyya kana tasgabbeessuudhaa fi namoota kana hidhuutu nurra jira kanaafiinee walitti qabnee jedhanii warra kaanis egaa fakkeessuudhaaf maddii haidhan malee hoggantoota Oromoo qaroo Oromoo irratti kan xiyyeeffatamee jedhameeti kan kumatamaati jiru nama akka Jawaarii jijjiirama kana fiduudha fi isaanuma aangorra kaa'uudhaa fi shoora guddaa taphate amma lafa keessatti gadi fageessanii qorra keessatti hidhuuni tasgabbii biyya fiduu fi miti jedhu namoonni kaan isaan immoo biyya tasgabbeessuudhaaf jedhu gama tokkoon Hacaaluun akkaataatti wareegame argitaniirtu amma gaa hoggantoonni qaroo ta'an kun hidhamanii kaan ajjeefamanii magaalaa Finfinnee keessatti Hacaaluu ajjeefne Jawaartu nu hafa yeroo jedhamu kanatti bifa kanaan dhuguma biyya sana namoota kana hidhanii Oromoo mana hidhaatti galchanii yeroo COVID kun faa baay'atetti hidhanii tasgabbiin biyya sanatti dhufuu danda'a. Hin danda'u. Tasgabbiin dhufuu hin danda'u. Xiqqoof duuba deebinee ganna lama yoo laalle Dajane gaafa Abiy duraan dhufe uummanni Amaaraa kun bakka lama bahee ture. Hedduun jaraa Abiy Oromoo waan inni Oromoo himateef hedduullee ittiin tollee ture inni Prime Ministerii biyyattii ta'u. Harki tokko ammootu gammachuu qabanii turan maaliif gaafuma gabbaye san Minilikiin faarsuu Haayile Sillaasee faarsuu jalqabe. Deemee amma wanni ati agartu aktivistoonni naftanyaa biyya alaatii iyyamtuun dabalatee warri biyyaa dabalatee cufti jaraa keessaan haasayanii Abiyyiin gargaaruu qabnaa dalagaa jabduu nu dalagu jira waan nuti dalaguu hin dandeenye inni dalagu jira jedhanii itti walii galanii
warra duraan abiyyiin maqaa dhahanii arrabsan cufti amma abiyyiin faarsanii footoo isaa profaayilii godhatanii maaliif akka footoo jaraa ta'ee jira jaraa dalagaa Oromoo facaasadhee dubbatee jira dalagaanis lafarra agarsiisee jira laal abiyyi wanni nuti dura dhaabannuuf bar waan minilikiin faat dhaabeef qofaa miti suni simbooliki waan bada sunillee garuu lafarra waan inni dalagutu jira afaan Oromoo waan Oromoon argatte wayyaanee kana qabsoo ofiitiin Oromoon waan argatte wayyaaneen illee Oromoo sodaattee itti dhiifte akka afaan ofiitiin barachuu aadaa ofii leellisuu haga ta'etti ummanni lafa ofiillee gartee irra nagaan jiraachuu kana cufa duuba deebisuu jira amma kana ammootu waan jarri fedhan projektii jaraati waan minilik jalqabe Haayila Sillaasee mootummaa sanafa waan ta'eef bakkaan gahuu hin dandeenye warri abbaa lafaa kun gartee lafuma qabatee irra taa'aniituma gibira nyaachuu turan. Dargiin dhufee akka tokko akka kooministii illee godhatee booda innillee akka gaariin itti taa'ee projektii miniliksan bakkaan gahuu hin geenye waraanatu itti ture gara Eertiraatiin wayyaaneen hin loltiin uummanni Oromoo asii achiin gartee hin sosocho'aa ture biizii ture innillee akkasii ganna 17 dargiin dabre. Wayyaaneen gaafa dhufte ummat biyya isaa muggatteette ajandaan isillee hedduu saamichaa kana waan tureef waan Oromoon argatte afaan Oromootiin barachuu aadaa Oromoo guddisuu haga ta'een biyya ofii irra gartee ofiin bulchuu gaafa uffiti oosan uduu hamtuu taatu uduu wayyaaneen ergattu akkasumattuu furri masii waliin gartee mootummaa Oromiyaati jedhanii afaan Oromootiin dubbatti ummata gartee ummata ofii gargaaruu danda'utu hedduu keessatu. Amma dabala kana maal jedhanichi kun waan kana mara lafaggatee afaan bilisiginnaa nama bakka hedduutti yoo kora godhattu afaan Sidaamaatiin kora godha afaan Amaaraati afaan Oromootiin nuun haasayan. Isteeta Oromiyaa jedhan hin balleessaa dhee gabbayee dubbate ummata Oromooti dhaadate laal. Ummanni Oromoo abbaa biyyaa ta'uu fedhaa miti abbaa biyyaa jechuun maali? Biyya ofii irratti ofii mootummaa ofii filatanii of bulchuu tagaafa isiin badde ofirraa darban jecha abbaa biyyaa jechuun bar kana caala hin jiru mootummaa si dhageettu jecha mootummaa ati bulchitu jecha bar basically kana cufa amma inni mootummaa Oromiyaa jedhanuu hin balleessaa jedha ahadaawii waan jedhan kana gartee central government mootummaa waan isteeta jedhan kana mara balleessee mootummaa takkatti jalan nu deebisuu fedha. Sun ammoo pilaana qaba akkanaanii miti bara. Ummanni naftanyaa kun diqqaa yoo ta'e waan ta'eef kophatti yoo bahe hin xiqqaata. Biyyallee kophatti hin qawweetta naftanyaan kun. Yoo waan Itoophiyaa jedhan guddaa kana jala dhokatan achi keessaan si bulchuu danda'an. Itoophiyaa maqaa jedhu kanaan. Kanaaf jarri abiyyiin amma akkanatti faarsanii profaayilii ofiirra godhatanii gargaaran. Gorsi illee ka jaraati. Laal warra beeta mangistii keessa jiru garii maqaan beenna garii hin beenu akka Daani'el Kibrat waan inni jedhu ka viidiyoon dhageelle namuu deemee laaluu danda'a. Kan akka Nugusuu Xilaahun Oromoo dhaadate gaafa dheengaddaa jaarsummaa dubbataa jiranii akkamii jedhanii gaafatanii jennaan jaarsummaa wayituu hin jiru uummata kana hin qaxxaanaa jedhe. Imagine inni eessa akka dhufe ummanni inni itti dhaadatu sun eessa akka dhalate laal. Gabrummaan kana caala hin jiru bar mootummaa gabroonfattuu jechaan nama bakka ibaatii dhufe ka ati hin filatin ka ati isan beeyne dhufee biyya kee irratti akka ati jiraattu sii hima. So Jawaariin fa Baqqalaa Garbaa fa ummata kaanis garii maqaa beennu garii maqaan beenne Hamzaa Booranaa Shamsaddiin Tahaa ummata kana hidhuun jaraa pilaanaan gaafuma an akka amantii kiyyaatitti wanni achi booda ta'ellee gaafa Hacaaluu ajjeesan Jawaar fa akkamiin react akka gootu hin beekan. Laal har'a Hacaaluu ajjeeftee ummanni Oromoo ka'ee iyyee mootummaa raggaaga'ama geessee wanni deebi'ee ammallee callisa. Borus Jawaariin yoo hiite akkas ta'a. Kanan feene jarri waan cufaa gizee tokko ofirraa hubbaafatanii gara cabdeen hayaatuu sanii wanni pilaanni jaraa riskii guddaa fudhatan isnaa raashina waan itti yaadamee akkasitti ta'ee miti. Maaliif ummanni naftanyaa kun jibbaa akka amma duratti Profeesar Muhammad jedhe
jibbaa gartee lafee gasseentu ummata keenya irraa qaban. Kanaafuu waan tokko akka jarri raashinaal taate mataa qabbanaa'een hin yaanne jara godha jibbaan sun. Akkuma buutii waan garaana jirutu qaama na barreessee jette jedhan. So Jawaariin hidhuun jaraa suni akka jaraatitti Jawaar yoo akkana itti gadhiisan Baqqalaa Garbaa Jawaar fa'a yoo filannoon baanan jiraatu ta'e ummanni Oromoo akka jaran filleen beeku. Digalee. So isa karaa baasuun sistema Itoophiyaa ka amma gannu dhufe kana ka gabrummaa kana turtiisu jedhanii waan itti amananiif Jawaariin hidhan. Biyya qabbaneessu maali kuni dhiisi waan jarri state goote. Wanni barati wanni ati dalaydu kun intentioniin keetiif wanni ati publicly gabbaatee himtu waan garagaraati kana namuu hin beeka. Kuni waan afaaniin jedhan malee keessa wanni jarri godhuu fedhan sodaa waan qabanii. Jawaariin Baqqalaa Garbaa fa'a yoo ummata kana gadhiisanii ummata ofii keessa ka deemu ta'e hin argan akka jarri bakka hin qabne. Kanaaf hidhani biyya nagaa godhaafii miti. Nagaa jecha kanallee gaarii define gochuu qabnaa bar. Biyyan nagaa dhabe jechaan jaraa bar Oromootu empower ta'e jecha. Semantic taphatanii saniinillee beektee jarri akkuma Itoophiyaa jedhan kan. Biyyi nagaa hin dhabne bar. Jaratu nagaa dhoowwaa mitiisi. Amma Jawaari wanni itti himatan maal fa'a? Gaafa inni namarsan jedhe san namni 68 du'ee jira akka waan Jawaar ajjeese. Imagine ummata san almost all of them ka ajjeese mootummaa rasaasa mootummaa. Itti gaafataa mootummaa dhiisanii Jawaartu ajjeese. Maaliif? Ummata mirga keessan hin gaafatinaa hin bayinaa. Yoo baatan nu isin ajjeefna. Isin ajjeefneellee badiil teessani jennaa waan isin baataniif duutan jennaa jedhan. Kana wanni jarri jedhan. So biyya nagaa godhuu hin dandan akkuma agarru kan wanni kun ittuma fufa. Mu'atak abadan Jawaariin fayyadanii Baqqalaa Garbaa kun waan haaraa miti dajane. Qabsoon Oromoo hin dhaabanne malee gaafa Hayilee Fixaa gaafa Tafarii Bantii fa Dargii fitteen beeynaa miti. Qabsoon Oromoo itti fufe. Qabsoon itti fufa. Oromoon kaayyoo qabdi namaa fi miti ka qabsoo. Dhuga ummanni kenna. Immediate goal immaan kenna uggura kana tokko jarri haa baatu. Yoo jarri illee hin baane qabsoo ittuma ta'e. Gartee qabsoo gatii nama baasisa qabsoon. So biyya nagaa godhuu hin danda'anii biyya balaa itti buusaa jiru namichi Abiyyi jedhan kun nafxanyootaan tokko ta'ee biyya balaa itti buusuu jira. Kana biyya kana nagaa dhoowwe malee ummata Oromootiin takka jedhe. Waan tokko itti dabalee cufa. Dajane waan Itoophiyaa jedhu kan Abiyyi gizee hedduu gabbaa'ee waan Itoophiyaa kana lallabe. Itoophiyaan gizee ribaarkaat jedha haasawa isaa yoo fitu gizee maraa. Itoophiyaa atfarsim jedha. Itoophiyaa atfarsim jedha. Wanni kun akka gaarii uummanni keenya beekuu qaba. Waan dillanaadha. Laal Itoophiyaan aanti ijaraa. Okay, biyyaa miti. Biyyi teenna namni biyya isaa hin diigu. Itoophiyaa balleessuuf lakki Itoophiyaa miti sistema kana balleessuuf dhugaas. Sistema gabrummaa kana Oromoon hin balleessiti. Sooner or later. Kun akka gaarii beekamuu qaba. Itoophiyaa inni baanu san Itoophiyaa Oromoon we don't feel that way. Maqaa hin qabnu Itoophiyaa san. Nu warra jarri warra barateetu akkana godha jettuu miti. Ilmi Oromoo kaloonti sullee Itoophiyummaan mataa isaa keessa hin jiru. Biyyi ta'isaati yes of course. Garuu Itoophiyummaan jarri baantu ta'amantii sun tanama gabroonfatan sun tanama salphisan sun nusan hin fudhanne. Eenyutti akka inni lallabu naangan ammallee itti deebi'ee itti hima. Itoophiyaa ati baantu san nuti ummanni Oromoo nu qofaa miti. Whether you believe it or not Abiyyi mataa hin qabnu. We don't feel that way. Nuti Oromoo wanni transcend godhu Oromoo identity transcendent godhee ummata Oromoo cufa tokko godhu Oromummaa kenna. Kana beekuu qaba inni. Itoophiyaa akkana godha Itoophiyaa la zalaalamtu nur jedhaa oole haga feete halkanii guyyaa. Nuti akkas nutti hin dhagahamu. Biyyiti ammootu hoo biyyiti teenna ta ummata Oromoo. Namni keenya akkasi gargar baafatee waan jarri nama maaddanaagara Itoophiyaa waan jedhu nama addanaagar. Nagaya salaam waan jedhullee nama kijibuu feete.
nagaa kan dhooqaa jiru isin mootummaa ummata mirga isaatiif bayee hiriira godhu rasaasaan mataa dhoosaa waan ba'anii fi wanni du'aniif waan hiriira bayanii fi jedhu. Imagine this. Mootummaa akkanaatti nu mudate baram. So nageenni dhufu kun ittuma fufaa ummanni hidhame cufti isaa hiikamuu qaba. Gaara dagaa amma kan jedhamaa jiru Profeesar Muhammad ummanni hidhame kuni hiikamuu kan danda'u keessattuu hooggantoonni Oromoo qaroon Oromoo egaa yeroo ammaa kana hidhamaa jiru akkuma jirutti Oromiyaa keessatti kan maqaa isaanii hin beekne baay'ina isaa hin beekne artistoonni hidhamaa jiru jaarsoliin hidhamaa jiru warri sila qeerroo qindeessu jedhaman hidhamaati jiru sodaa guddaatu jira keessattuu koronaa COVID-19 kana wal qabate uummata kana koronaan akka hin fidne kan jedhu sodaatu jira garuu Egaama lagannaa qoqqobbii dinagdeetii fi akkasumas immoo uggura geejjibaatiin wal qabatee duulli jalqabame kuni waasaa fi kan biraatiin yoo qeerroon mo'ate yoo olaantummaan qeerroo Oromiyaa keessatti mirkanaa'uu baate yoo qeerroon mo'ate duwwaadha hooggantoonni siyaasaa Oromoos haa ta'u Oromoon mana hidhaa dhiphise kuni kan gallakkifame Oromiyaa keessatti nagaan bu'uu kan jedhantu jira. Singama keessaniin maal jettu Profeesar Hasan? Anilleen harka 100 akkasumatti yaada. Gaafii teessiifin deebisaa bar Jawhar odoon innichi jiru miidiyaan isaanii meeqa alarraa ajjeefamuu qaba jechuu turanii bar. Afaanii baafatanii kan gurraan dhageenye jiraa bar. Biyya Itoophiyaa malee nama ay kan tahee ummata keessan mul'atu nama gargaarsa osoo hin qabne ummata keenyarraa qabu nama jijjiirama dhufe san keessatti qooda cimaa qabu sanii ajjeefamuu qaba laaltuun maandiseetii maali yaada akkami akkanaa hafidu seenaa Itoophiyaa keessatti yoggayyuu nama ajjeesuun furmaata barbaadan yoggayyu nama tokko yoggoo ajjeefte dubbiin dhumte akkanan laalan laal qabsoon Oromoo nama tokko irratti hin hidhanne bar ummata mataa keessa jirti sammuu ummata keenyaa jirti bar qabsoon amata 50 ummata keenya bilisummaa mataa kenniteef jirti obboleessa kiyya Oromiyaan Oromummaan sammuu ummata keenyaa jirti tokko jeesi tokko hidh gar tokkollee dhayitu achuma jirti ani jeefta malee waan ummanni keenya itti lafaa ka'e dhaabuun hin danda'amtu. By the way, tadugaa gaafa Abiyyi Rashaa deemu bara ajajeeti security chief ajajeeti Jawhar tarkaanfii irra fudhadhu jedhee deemee bar. Tun waan dhugaati waan dirree bahee jiru waan dhugaati. Guyyaa tokko ni katabamaa yaada bahe Hacaaluu eenyutu jeesse mootummaa tanaatu jeesseemi. Tatanaa gizee sirraan balleessu waan dirree jiraati isa ajjeesanii bar gaafa Hacaaluu reefka isaa fuudhanii bishooftu maali amboo geessuu deeman Jawhariin kootu jedhanii pilaanaa turee bar isa achitti ajjeessuuf rabbii baasee beeyta waan dirree jiraati yoomma mana hidhaa keessa tursiisan koronaan mana hidhaa keessatti yoo faca'e biyya qorichin jirre guyyaa waa takka illee hin jirre liidaroota Oromoo fixuu barbaadan jechu ammoo itti gaafataman nama ifii hidhanii mana hidhaa jiru dhukkuba koronaatiin ajjeesuun akkuma xiyyitiin isaan ajjeesaniitii bara obboleessa kiyya. This is a crime against humanity. Ifii nama hiite nama uummata akka illee hin balleessin ifii hiite garagaltee akka du'an godhuun no tana hambisuu dandeessu. Qaanii uummata keenya irra jiru kakaasuu dandeessu. Tuffii nafxanyaan nuuf qabdu cabsuu dandeessu. Qabsoo ammaan tana eegalamte. Xiyyitii takka odoon hin dhawamne karuma ikonomiitiin mootummaa kana dadhabsiisanii jilbiifachiisanii jijjiirama haaree fidan. Rabbi jiru jijjiiramni haaree inni ka dhufu sun akka amata lamaa fi cinaa dura cululleen fuutee kutteen sanitti ummanni keenya deebi'ee hin gowwoomu je'eetiin amanaa.
laal waa takkaan takkaa fi lamaan itti siida'ee dhaaba. Takkuma qofaan itti hidhee dhaaba. Laal namni ummanni tokko jaalala biyyaa yogguu qabna ja'an ummata jaalanna jechuu bar. Dachiin dachumaa bar. Itoophiyaa la zalaalam tinuur yogguu ja'an dachiin miliyoona tokko boodaas asuma jirtii bar dachiin ummataatun jiraachuu hin dandeenye possibilii jiraachuu hin dandeenye malee Itoophiyaa la zalaalam tinuur jechuurra akka laalcha kiyyatti tokkummaan ummata Itoophiyaa haa lalistu tokkummaan ummata Itoophiyaa haa jiraattu odoo ja'anii silaa gaarii ture. Bar Itoophiyaan isaan mataa keessaa qabanii fi tan nuti mataa keessaa qabnu barta biraati. Isaan Itoophiyaan isaan itti mootii ta'anii ummanni kun keessaahu ummanni Oromoo diigamee gabra tahee isaan jalatti akka bulu. Isaaniif daleedduu tahee akka bulu. Sun gar tokkollee naman geessitu. Nama tokkolleef hin toltu. Ummata keenyaafis ummata isaaniitiif wanni furmaata tahuu danda'a jabina ummata keenyaati. Ummanni keenya yogguu jabaatee hidhatee mootummaa isaan miitu ifirraa kaasuu danda'an eegas booda kabajaa eegamoo hamanii hanqammatin harkachuu danda'an Oromiyaa keessatti abbaa biyyaa tahanii nagayaan biyya isaanii keessatti bulchanii jiraachuu danda'an ummanni biraa ka Oromiyaa keessa jiru akkuma ummanni Oromoo raayitii qabutti raayitii qabaatanii jiraatan. San keessatti ummanni biraaf sisteema federaalizimii wajji ummata Oromootiin ummata biraatiin wajji jiraanna yoo jedhan ummata Oromootiif akka laalcha kiyyatti hedduu gaarii. Warri bilisummaa malee cuus hedduu jira. Ammoo sisteemni federalizim ka teesti tahe society complex taate cufaahu namni wajji jiraachisuu ka danda'u. Laal warri ammaan tana biyyaan deemu illiitiin Itoophiyaa dur deebifna jettu hammam takka yaanni isaanii dhiphoo honest to God hammam takka dhiphoo akkamitti sisteema du'ee awwaalame deebifnee jaarree authoritiin sentera Finfinnee taate achumarra abiyyi borogguu kute kabiraa sirna Minilik deebisanii jaaruun sun waan hin danda'amne kostii wasana hin qabne lubbuu namaa gaaga'ama ikonomii waa meeqa fiduu danda'a odoo yaadanii sisteemni federalizim biyya san keessa jiraachuu dirqama qaba. Sisteema federalizim kan ammaan tana jidduu tana haasawaa yoo kan dhageessan taate provincial federalism jedhanii haasawanii bar fiction waan tahuu hin dandeenye. Tana maaliif haasawan akka laalcha kiyyatti and I am correct kanarratti Oromiyaa diiguu barbaadan. Bar sisteema kana wanni jibbaniif Tigraayin jiraatee Affaar jiraatee Sumaaleen jiraatee Oromiyaan jiraateeti maaliif Oromiyaan Itoophiyaa bakkitti qabeenyi jiru achi gartee Oromiyaan diigamuu qabdii tana muratanii jiranii maaliif abiyyi rabbiin nu erga jedhanii lallaban niin diiga jedhee promise isaanii seene sanitti jira hanqa ummanni keenya jiru hanqa qabsoon ummata keenya jiru keessaa'u hanqa qeeroo fi qarreen jiranitti Oromiyaan hin diigamtu sammuu ummata keenyaa keessa jirti. Onne ummata keenyaa keessa jirti diigamuun dandeessu bar odoo abiyyilleen arra diigee boru jaaramti dubbii sittin dheereysu wanni isaan godhan nam tokkollee faayidaan qabdu ummata isaanillee hin qabdu ummata keenyallee hin qabdu badii malee waan biraan fiddu jechuu barbaadeeti. Tun cuftinuu madditiisii tuffii isaan ummata keenyaa qaban. Qabsoon ummanni keenya tuffiisan ifirraa kaasa. Tasanii shakkii takkalleen hin jirtu. Bar laal seenaa South Afrikaatiin barsiisuu ture siif hin gabaabsaa. Faranjiin hanqam takka ummata gurraacha South Afrikaa tuffachuu turan. Amata 30 barsiise seenaa isaanii obboleessa kiyyi. Qabsoo karaa nagayaatiin karaa kaaniinis karaa sibiilaatiinis qabsoo godhaniiti ta mootummaa apartaayidii san tadiida akkuma reefu Profeesar Mahammad Taahiroo jedhetti qabsoo karaa nagayaa ka karaa ikonomii san faranjiinuu yaanni isii jijjiirame badii goonee jirraa
mootummaa amma ummata kana dabarsina jedhanii dabarsanii bara obboleessa kiyya. Qabsoo wanni fida yaadaanis yaada arkaik ta'e yaada gatii hin qabne ka nama walqixxummaa namarratti hin dhaabbatin kana karaan bire dabraniin karaa qabsooti qabsoo nagayaa karaa qabsoo ikonomii qeerroo fi qarreen waan gaariirra jiranii itti jabaadhaan jaa ummanni keenyaas isaan dhagahee obsa qabaatanii waan amma eegalame kana akka fiinxa baasan abdiin godha obboleessa kiyya. Gaariidha mee Profeesar Mahammad Xaayiroos kanuma mee achitti jabeessuudhaaf amma namni baay'een yaada yeroo kennu hooggantoota Oromoo kan mana hidhaa keessatti kan akka Jawaar qorra keessatti qobaatti baasanii miidhaa jiranii kaan immoo warra koronaan qabe wajjin iddoo tokkotti hidhanii dhaabbilee siyaasaa kan adda bilisummaa Oromoo biiroo isaanii galuu dhoowwanii yeroo isaan dhufan olii gadi rakkisan kana salphina kana hundumaa keessaa bahuu kan danda'u Oromoon yoo qeerroon moo'ee duwwaadha. Qeerroon immoo moo'uudha fi waan amma itti jiru kana keessattuu qoqqobbii adda addaatiin kan akka uggura gabaa geejjibaatiin kana biraa darbanii amma baankii tokko tokko irratti xiyyeeffachuudhaan baankii Oromoo dhaafii hin jaalanne farra Oromoo ta'an gibira hin kaffalu jechuudhaan geejjiba lagachuudhaan akkasumas immoo abbootii qabeenyaa sirna nafxanyaa kana wajjin hojjetanii qabeenya isaanii lagachuudhaanii sirna kana jijjiiruun hin danda'ama. Sirna kana jijjiiruun immoo qeerroon mo'achuutu irra jira kan jedhutu jira. Dhuguma haala kanaan qeerroon mo'achuu danda'a. Kanaan deebi'ee mo'atee warra isaan irratti aggaaman kana baraaruu danda'a jettu. San uduusiin deebisin waan tokko dubbachuu fedha waa'ee Jawaariin fa'a itti himatanii dajane. Akkuma mallas gaafa lubbuun jiru dubbachuu ture seera kenna faranjii irraa korrojine jedheeti gad bahee televizyiinaan dubbata mallas. Seera Itoophiyaa yoo ilaalte seera Ameerikaa illee fakkaata seera biyya Awurooppaa kanneen illee fakkaata aga ta'e dubbisuu yaalee ture ani. Seera Itoophiyaa keessatti amma yoo nama hiitu waa irratti arguu qabda. Afaan Ingiliishiitiin probable cause jedhaniin. Cadhiftee tuma nama waan shakkiteef hidhuun hin dandeettu. Hin dhoowwa seerri Itoophiyaa. Amma jarri waan goote Jawaariin hidhanii ka'anii Jawaar qofaa miti Baqqalaa Garbaa fa'aa illee uummatuma Oromoo cufaa. Eega hidhanii ka'anii yakka irra barbaadan. Dura sunuu yakka dhowwaadha. Fakkeenya tokko sii kenna biyya kanatti. Gurbaa wayii Minnesootatti bara 1993 qaban gurraacha Ameerikaati. Dickerson jedhaniin gurbaa kana. Gurbaa kana poolisoonni North Minneapolis warri Minneapolis qubatuun beeka. Dur North Minneapolis ollaa nama gurraachaati. Amma haga immigirantiin Afrikaa dhufte kana hedduu Oromoo fi Maalee poolisoonni gurbaa kana dhaabanii qawwee qaba jedhanii shakkanii qawwee irra barbaaduuf pat down godhanii hin fattashan. Qawwee barbaadanii beekamu. Shibuutii irra fattashan akkana yoo tuqu poolistichi kiisii isaa iitaa diqqoo wayii argee kun maali jedhee isaa irra kaayee wanni sun sammuu nama hadoochaa kana diraga hin hidhe mucaa. Hidhee mana seeraa geessanii diraga harka qabne jedhanii yakka itti farade koortiin. Mucaan kun amma appiil godhee Supreme Court Minnesota dhaqan. Supreme Court Minnesota waan